Ajaa'ib. Obbo Mo'aaz ani baay'ee baay'ee na waan biraati miti wanti na ajaa'ibee jedhe mucicha fuutee dubbiftee quraana sigila taa'ee si dhaggeeffadha. Macaafallee dubbiftee hajaa baatee qofa harka ol qabnaan hin jedhin jennaan luka ol qabsi hin jedhaane jettee daqiiqaa keessa shaadaa qabsi. Saa olalaa. Sila kana ta'eefu ansima sodaadha bakkumatti jirtu naqat shaadaa na qabsiifta waan ta'eef galatoom ulfaadhu jiraadhu narraa. Amma yoo mana Akka maadaa du'aati si sodaa. amma mana maadaami kushiinaa yoo gabbaate shahaadaan si qabsiisee ol baatee wangeela dubbiste. Waa. Tu seensi adeettu jedha Oromoo waa akkanaa kana nagaa warruma jalloota seexanni jallisee gara kan guurattu sani waan ashiishiitti goote situ beeka guuradhu ana nan dandeettu ana irree gooftaatiin narra jira. Okay, irree gooftaa. Ayyee wangeela kana ni dhugoomsitaa? Hin dhugoomsa'ee hin Ayyee dhugoomsa. wangeelli kun shahaadaa qabadhu yoo jedhanii qabattaa? Shaadaa hin qabadhee attami wangeela maaf dideen qabadha wangeelaan. Ayyeen. Quraanuma natti as hin fidin. Afaan Oromootiin shahaadaa wangeela irraa Duuba shaadaa qabadhu naan jechuudha qaa. Wangeela Maatiyos 20 meeqa? Maatiyos 30 fi 12 takka irraan si dubbisa, okay? Dhaggeeffadhu shahaadaa. Ayyee Dhaggeeffadhu shahaadaa wallahi. nagautti jira. 12 Quraana sammuu keetiin dubbisiin kaayishiiti wangeela dubbisa jettee. kunoota ka wangeelaan dubbisu deemame. Way. Meeqaan siin jedhe? Isa laalaa yoo quraana sammuu keessaa dubbifte beekaa. Laa asirraa hin dubbisa. Siifin banaa kun maaliin kijiba viidiyoo waraabatu wangeelaa bara. Waan dubbadhu asirratti xinxaalee itti yaadee waan arge waan hin dhagee malee hin dubbadhu rakkuma keeti. Okay, 12:32 dhaggeeffadhu akkana jedha. Ustaad laa ilaaha illallah bar jechuu asirra jira bara. Ayyee. Maatiyos. Marqoosiin baneesa. Maatiyos koye. Marqoosiin dhaqe. Maatiyos 12. Maatiyos 12. 32. والرجال اللي تنتاب الله فيكم تاب كان مليون اقل شيء تكت وما قبلين كيس دعوة غرغرة دعوة غدا والرجال اللي تنس كوبا كيسانين Marcos 12. Difama Marcos banaddo. Ono ate amado hayye. 12:32 bismillah hin jedhu anti bismillah hin qabu. Okay, didda misate tara dhaggeeffadhu. Yani abboomii keessaa inni dhaal. Akkana jedha. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhage. Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaanii dhiyaatee abboomiin inni hundarra caalu isa kami jedhe. Maal jedheen? Urji. Abboomni irra caalu isa kami? Abboomiin hundumarra caalu isa kamii jedheen? Isa gaafatee jedha. Deebisaa kana eenyu deebisuu qaba? Ayyee. Deebisaa kana anat deebisamoo ati deebisamoo Yesuustu deebisuu qaba? Yesuustu deebisa. Okay. Yoo Yesuus abboomiin hundarra caaltu, Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu amanu, Yesuus siif du'ee ta'uu amanu, Yesuus fayyisaa ta'uu amanu jedhe maal jenne waan Yesuus jedhan isaan ni fudhattaa? Yesuus fayyisaa ta'uu amanu. Laa deebisaan siin irraa deebi'een si dubbisa. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaaniitti dhiyaatee abboomiin inni hundumarra caalu isa kami jedhee isa gaafate.
mallattoo gaafii kana deebisaa eenyu deebisuu qaba Phaawulos moo Yesuus kan gaafate Yesuus sa dhaggeeffadhu qacaalatti barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaanii dhiyaate eenyu deebii gaarii deebiseef naam dhufte gaama namitti nama mallataaran qoy baadhe deem sila arraas irratti siin qabsiisa wallaahi laziim ay maadaamiin biyya Arabaatii isinit jirti biyya keessaa paasteroota isinit jira koottaa gara Ameerikaa dhiyaatanii koottaa gara